Ijoolleen biyya Arabaa jirtan hundi keessan viidiyoo kana dabarsinaa. Keessattuu ijoolleen mana maadaamii hojjettan viidiyoon kun isiniif. Viidiyoo kana sheer waliif godhaa. Kana booda damooza keessan irraa qarshii baastanii kaardii guuttanii gara Itoophiyaa maatii keessan bira bilbiltan taanaan dogongortanii jirtu. Gara biyya barbaaddanii bilisaan kan isin bilbilchiisu aappiin haaraan amma gadhiifame tokko isiniif dhufee jira. Anis aappii kana itti fayyadamee argeetan isiniif fide waan ta'eef har'arraa kaasee aappii kanatti fayyadamtan waan ta'eef haala aappii kana itti buufattanii fi akkaataa itti fayyadamtan isinittan agarsiisaa hanga dhumaa viidiyoo kana ilaaluun sheer waliif godha. Aappii kanas argachuuf gara bilbila pileestoorii keessanii seenuudhaan iddoo sarchii kanatti info tips jechuun sarchii ni gootu. Sana booda aappiin loogoo kana qabu isiniif dhufaa achumarratti tuquudhaan instaal gochuun open jettanii keessa galtu. Sana booda ammallee iddoo gubbaa kana tuquudhaan laa jettanii sarchi ni gootu. Sana booda maxxansi suuraa kana qabate isiniif dhufaa isumarratti yeroo takka tuquudhaan gara gadii kana gadi buutanii geetit noo isa jedhu kana tuquudhaan aappicha buufattanii bilbila nama irratti bilbiluu barbaaddanii itti galchitanii gara biyya barbaaddanii bilbiluu dandeessu jechuudha. Haala itti fayyadama isaa yoo ka isin dhibu ta'e dammoo nu dhibe jechuun koomantii irratti naaf barreessaa ani viidiyoo dalagee isiniif erga waan ta'eef galatooma.